Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa. Guyyaa har'arree akkasuma biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa baankiitiin qabadhee dhufnee guyyaa har'aa sanbata waan ta'eef baankonni hojjetan waan ta'eef karaa baankiitiin qabadheen dhufnee karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun qofaan biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin kennee nagaa waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chanaala kanas sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana keenyaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhageeffadhaa yookaan caqasaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon kun gabaabaadhaa yoo baay'ate daqiiqaa 10 isarraan kan hafe daqiiqaa 7 yookaan 8 fi daqiiqaa 8 fi sekeendii wayiiti malee baay'ee miti jechuudha. Maaliif duraan barreessee dubbadha waan ta'eef dafee tanaan dubbadha jechuudha. Yeroo dubbadhu irraan turu jechuudha. Kanatti daqiiqaa muraasa malee otoon suuta jedhee yookaan dubbadhee sa'aatii baay'ee fudhata daqiiqaa baay'ee fudhata jechuudha. Kunis albumatti daqiiqaa 8 yookaan daqiiqaa 7 yookaan daqiiqaa 10 jechuudha. Hamma gabaabumatti biyyoota ani qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Oomaan riyaala, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, yuuroo, kiroona, turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma jedhe karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 qabadhee dhufe. Biyyoota kana hamma Ameerikaa doolaararraa hin ka'a jechaadha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaararraa hin kaa'arree Ameerikaa doolaararraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 57 fi saantiba 38. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 15 fi saantiba 94. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 2 fi saantiba 19. Kan itti aanu Oomaan riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 9 fi saantiba 42. Duubaa dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 42 fi saantiba 90. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 41 fi saantiba 99. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 500 fi birii 14 fi saantiba 95. Kan itti aanu Baareen dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 17 fi saantiba 78. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 21 fi saantiba 95. Kan itti aanu Joordaan dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 22 fi saantiba 42. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 13 fi saantiba 62. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 82 fi saantiba 16. Kan itti aanu Swiss firaankiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 94 fi saantiba 04. Kiroonaan tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 16 fi saantiba 61. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa Turkiin tokko birii Itoophiyaa birii 4 jechaadha. Birii 4 jechuudha. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundii tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 3 fi saantiba 16. Kan itti aanu Yemen riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan
0 saantiba 64. Israa'el shekeliin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 66. Paakistaan ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 55. Kan ittaanu hindiidha. Hindii ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii tokkoo fi saantiba 83 sharafamaa oole yookaan jijjiiramaa oolee jira jechuudha. Kun karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Guyyaa har'aa immoo kan dabalees jira kan hir'ises jira jechuudha. Biyyoonni dabalanis jiru, biyyoonni hir'isanis jiru jechuudha. Biyyoonni sadii garuu akkuma torban lama akkas naannoo torban tokko hin taane qannannes hin daballes jira. Fakkeenyaaf birrii Yemen, Rihaalii fi birriin Hindii fi birriin Paakistaan hin dabalanis hin qannasanis akkas naannoo torban tokko irra yoo hin darbaa jechaadha. Isaan malee guyyaa har'aa biyyoonni kun qannasanis hin jiru, kan dabalanis hin jiru, ol keessa makamaadha jechuudha. Guyyaa har'aa akkuma beekamu immoo guyyaa kaleen hojjenne kanarraa garuu yeroo ilaalu kan dheengaddaatiin kan dabalees jira, kan hir'ises jira jechuudha. Gabaabumatti kan biraa immoo kana jechuu barbaaduuf jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechaadha. Fakkeenyaaf birriin Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo dinaara biyya sanaa miti kan fudhatanii doolaariidha jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan Libneen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Baay'ee xiqqoodha paawundiin biyya sanii jechuudha. Gabaabumatti akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenya birrii Yemen 0 saantiba 64 jechuudha. Gana birrii Itoophiyaa hin guunne jechuudha. Akkasuma immoo birriin Paakistaan 0 saantiba 55 jechuudha. Inni kunillee birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Gana saantiba 45 irra ta'a jechuudha. Akkasuma jechuudha birriin Beerutii paawundiin Beerut irree akkuma birrii Paakistaanii fi akkuma Yemenii jechuudha. Birrii tokkicha Itoophiyaa hin guutanii jechuudha. Birrii tokkichi biyya sana gabaabumatti warroonni Beerut jirtan irree doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneenii jechaadha. Doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaaronni immoo baay'ee jiran maqaadee doolaarii 3 maqaadee jechaadha. Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee jira jechuudha. Doolaaronni immoo baay'ee jira. Ani aduma sadan kana maqaadee malee doolaariin baay'ee jira. Isa keessa garuu siin kan fudhatan jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu mana madaabii jirtan jechaadha. Doolaarota kana keessa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechuudha. Guyyaa har'aa warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen mana madaabii jirtan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 38 irra eeggattu yookaan asaabattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii dinaara miti jechuudha. Akkasuma immoo Beerut yookaan Libneen immoo paawundii miti jechuudha. Kana immoo yoo jedhu warroonni Joordaan jirtan warroon ala jirtan wanno fudhachuu dandeessu jechuudha. Dinaara fudhachuu dandeessu. Dinaara yoo fudhattan isa dinaara ittiin irra eeggattu jechuudha. Malee dhaabbataatti jechuudha. Warroonni mana madaabii jiran doolaarii Ameerikaa fudhatu malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Isin immoo warroonni haala hoo jiraattanii jechuudha. Dinaara akka fudhatanii jechuudha. Isa birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 42 irra eeggattu jechuudha. Hoo dinaara fudhattan jechuudha. Warroota ala jirtan hoo dinaara fudhattan kana ta'a jechuudha. Garuu dhaabbataan beekamaa jechuudha. Warroonni mana madaabii jiran Ameerikaa doolaarii fudhatu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kaarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.